Maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon sagantaa keenyaa isa guyyaa har'aa hin jalqabnaa. Waaqayyo hunduma keenya gargaaree bolottoota biyya keessas biyya hambaa jirtan anaaf maatii koos gargaaree torban darbe Waaqayyo nagaatti nu eegee har'ammoo kunoo akka kanatti akka wal arginu isa godheef Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqeffannaa keenya jalqabnee jirra. Namooti galaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Peejii keenya kana follow, like, share godhaa. Akkuma kana YouTube keenyas yoo dandeessan subscribe godhaa. Boloota bira akka ga'an godhaa. Akkuma amala keenya har'as faarfannaa qabannee dhiyaannee jirra. Guyyaa har'aas faarfannaa kan nuuf filee mucaan koo inni lammaffaan yeroo hundumaa na wajjiniin kan dadhabu kan naaf kadhatu jira. Faarfannaan ni qopheesseen Waaqayyoon erga faarfannee booddee gara dubbii Waaqayyo guyyaa har'aa nu barsiisuu barbaadutti olii wajjiniin hin ceenaa kadhannee faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqessinaa. Ulfaadhaa. Jette gaafasi isama nama miltoku Inshakono sindabalate galmana ngakayuku Ano yalin kabusite dhabachuudhaaf tuka kaira Kansana ufatani kane sinajal kabsise kara Inni nu jalqabsiise Waaqayyo nu tumursiisa. Ergatti jiraate karoora koo keessa maaliif sodaan koo ija koo si argee kootutti dhaabattu iddoo dadhabbii koo gooftaa koo. Ergatti jiraate karoora koo keessa maaliif sodaan koo ija koo si argee kootutti dhaabattu iddoo dadhabbii koo. Simannaa gaarii hangafa marii simannaa gaarii hangafa marii kaabataa namaa hin qabu harki isaan ittiin as dhufee Jedee darbuun danda'u zinaa kaasee lafaan kufee Kaabataa firaa hin qabu harki isaan ittiin as dhufee Jedee darbuun danda'u zinaa kaasee lafaan kufee. Ameen. Hallelujah. Saganta gogetare sagare dufensibira Afafena kodabate jabara jalana sikabu Kajel fama kenan nuferi dandin ke mudahin kabu Tetagari danahin kamne fala keka kodura
Sagan tako gedare sagale dufem sibira Kamate na kodabate jabana jalan sikabu Jesus Kajel fama kenan dufe dan binge mudain kabu Yesikate Kamu sikabuli Nanu gabu Shafati jajate Dubina mamiti Dami yumiyao Idu galisako Jalkabab tumako Ormi sinabekam Sodatan jiranu Dandin narkamadu Kodam kabasika Nisipikaden Sikakuli Kananu babu Shafati jajate Yabina mamiti Dami yumiyao Itu gadesako Jalkabab tumako Namni sinabeka Sadata jiratu Nandi narkabanu Dan kabasika Hallelujah. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u faarfannaa boleessa keenya faarfataa Addisuu Waa'imaa nama jaallatamaan Waaqayyoon waaqeffannee giddugaleessi keenya jalqabaaf dhuma keenya isadha kan daandii keenya geeddare isadha inni Waaqayyo jedhe jireenya keenya keessatti bara hundumaa hin ta'a boleessa keenya Addisuu Waa'imaan Waaqayyo si haa eebbisu ayyaana isaa siif haa baay'isu humna isaa siif haa laatu dabalee faarfannaa haaraa sirratti haa dhangalaasu jedha. Sagalee Waaqayyoo ituun dhageen duramee Waaqayyoon galateeffannaa hin kadhanna. Alfaaf Omeegaa jalqabaaf dhuma waan hundumaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos abbaa gaarummaan guutuu abbaa arjummaan guutuu nu gargaartee torban darban keessattis nagaatti nu eeddee guyyaa haaraa kana bara keenya irratti nuuf dabaltee ammas akka kanatti akka si waaqeffannu dubbii kee akka dhageenyuuf akka ol dhageessifnuuf yaa Waaqayyo yeroo kana waan nu laatteef irra waaqaatti irra lafaatti galanni siif haa ta'u. Ati giddu galeessa keenya jalqabaaf dhuma keenya jireenya keenya irratti yeroo hundumaa wanta ati yaadde wanta ati feete wanta ati barbaaddetu raawwatama nuyi kan keeti nuyi siif of laanneerraa maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ammas yaa Waaqayyo sagalee nutti dubbachuu barbaaddu nutti dubbadhu. Jalqabne hamma xumurutti nu wajjiniin ta'i kan nu mormu kan wallaansoo nu qabu maqaa Yesuusiin yeroo kanaa kaasee haa kufu sakan keetiin dubbadhaa na gargaari wanti yaa Waaqayyo peejii kanarratti YouTube kanarratti FB kanarratti ta'u hundinuu ulfinni isaa galanni isaa siif haa ta'u eebbisaa saba keef anaaf haa ta'u gubannaan isaa sanuun mormu seexanaaf diina keenyaaf haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u. Torban ja'affaaf arraa kanan walitti qabu sagalee Waaqayyo naaf kenne isinii wajjin hirmaachaa ture dhoksaa kee eeggadhu dhoksaa ofii eeggachuu dhoksaa siif Waaqayyo kee gidduu jiru iccitii siif Waaqayyo kee gidduu jiru eeggadhu waan jedhu irratti sagalee Waaqayyo walii wajjin barachaa turre yeroo tokko tokko Waaqayyo yeroo inni itti hojii addaaf nama barbaadu nama filatu nama fo'atu jira yookiis Waaqayyo yommunni abjuu addaa mul'ata addaa wanta baroota keessatti raawwatamu iccitii gurguddaa gara namaatti fiduu jira isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra yookaas Waaqayyo iddoo guddaa tokko nu ga'uudhaaf sadarkaa guddaa tokko irraan nu ga'uudhaaf waan Waaqayyo namatti mul'isu jira isa kana iccitii ofii eeggachuun gaariidha isa jedhu walii wajjin ilaalaa turre kana kan nuun ilaaluu jalqabne maayini macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 8 boqonnaa 9 boqonnaa 10 keessatti walii wajjin ilaalle Saa'ol harroota akka inni barbaadu ba'ee Israa'el immoo mootii isa gaggeessuu akka barbaadu Waaqayyo immoo nama mootii saba isaa ta'u akka inni barbaadu egaan Waaqayyo gara yaada isaatti nama geessuu yommuu barbaadu akkaataa barbaadetti nama geessuu danda'a isa jedhuunini akkaataatti Waaqayyo Saa'olin manaa baasee gara yaada isaatti isa fidee
olii wajjin ilaalaa turre sagalee waaqayyoo keessaa wanti waaqayyo yaade baroota keessatti hin hafu firoota ko wanti waaqayyo nurratti gochuu barbaade nurratti hojjechuu barbaade lafa waaqayyo ittiin nu ga'uu barbaade inuma ga'aa isa jedhu waliin ilaalaa turre ittaansine akkaataatti Saamu'eel ergaa waaqayyoo Saa'olitti himaa ture namoota ergaa waaqayyoo dubbattaniif waa tokko isinitti himeen ture ergaanuun namoota gidduutti namatti dubbannu jirraa ergaanuun dhoksaatti waaqayyoo nama sana duwwaatti akka nu himnuuf yemmuu inni dubbannu jirraa isa jedhu Saa'ol dargaggeessicha gaggeessittiin jedhe Saamu'eel dargaggeessicha gaggeessi waan waaqayyo natti himeen sitti himaa ittiin jedhee waan waaqayyo isatti himee yemmuu inni itti himu argina kana qofa moo miti amman gaafa dhufee waa'ee isaa sitti himuutti iccitii kana moo dhoksaa kana moo gadin baasin qabadhu ittiin jedhee gidduutti gaa eessummi isaa yookaan wasiilli isaa boleessa abbaa karaatti itti dhufee giddugaleessi ergaan irratti dubbachaa jiru isa kana waanta ta'eef akkas jedheen yeroo sanatti wasiilli Saa'ol tokko Saa'oliif dargaggeessicha argee eessa turtanii jedheen gaafatee Saamu'eel immoo deebisee harroota barbaaduu dhaqnee turre garuu harroonni sun dhabamnaan Saamu'eel bira dhaqne jedhe kanarratti wasiilli isaa Saa'oliin adaraa waan Saamu'eel siin jedhe anatti himi jedhe Saa'ol immoo harroonni dhuguma argamuu isaanii natti himeera jedhe waa'ee mootii ta'uu isaa Saamu'eel isatti dubbatee garuu wasiila isaatti hin himne jedha eessa turtanii naani akkas akkasiitiin jedhee mana ilaaltuchaadhaan Saamu'eel bira maal sitti himeera jennaani akkas jedheen harroonni akka argaman natti himeera waa'ee mootii ta'uu isaa isa Saamu'eel itti dubbatee garuu ittiin himne jedha wasiila isaatti obboleessa abbaasaatti jechuudha karaa bira dhoksaa ofii iccitii ofii qabachuun gaarii akka ta'e isinii wajjin ilaalaa turre maaliif protokoo yeroo isaatti hin ba'a yeroo isaatti hin mul'ata yeroo isaatti hin argama wanta ta'eef jennee ittaansine torban darbe kan nuyi ilaalle Yoosef immoo akkamitti obboloota isaatti mul'ata argu abjuu argu yemmuu inni itti himee obbolootuma irratti ka'e obbolootuma haadhoosaa kan ta'an ijoollee abbaasaatu mucaa kana irratti ka'eeniiti irratti mari'atanii irratti korratanii boolla buufnaa hin ajjeefnaa sana goonaa mee abjuunsaa maal akka inni ta'u ilaallaa jedhan xiyyeeffannaan isaanii maayin waa'ee abjuusaa sanaati waa'ee mul'ata isaa sanaati waa'ee yaada waaqayyo gara isaa fidu sanaati kanaaf waan waaqayyo borsiin hojjechuu barbaadu lafa waaqayyo ittiin siin ga'uu barbaadu hundumatu itti gammada miti hundumatu harka walitti sii rukuta miti manuma keessaallee maatiima gidduu jiraattu yookaan obboloota akka waldaatti gidduu jiraannu gidduutiyyuu mormiin ka'uu wanta danda'uuf dhoksaa ofii eeggachuun iccitii ofii eeggachuun baay'ee gaariidha isa jedhu sagalee waaqayyoo walii wajjin haasaa turre maaliif irraatti kaan obboloonni mee abjuunsaa sun maal akka ta'u ilaalla waa'ee abjuusaatu isaan rakkise waa'ee mul'ata waaqayyo gara isaa fidutti isaan rakkise waan waaqayyo jireenya nama kanaa keessatti gochaa jirutu isaan rakkise kanaaf yeroo malee waan waaqayyo gara keenya fide dubbachuun miidhaa isaatu balaa isaatu guddaadha waan ta'eef eeggachuu qabna isa jedhu walii wajjin ilaalaa turre arra isa dhumaa walitti qabee kan isinitti dubbadhu Nehemiyaas yoo ilaaltanii iccitii isaa dhoksaa isaa qabachuu nama beeku ture kanaaf galma ga'e Nehemiyaan nama iccitii isaa nama dhoksaa isaa yaada waaqayyo gara isaa fide waa'ee saba isaaf waa'ee dallaa Yerusaalem isa diigameef mana mootummaa keessa taa'ee ituu jiru lafa mijataa taa'ee lafa komfort ta'e taa'eetu jiruuti dhoksaa waaqayyo gara isaa fide hin qabate kanaaf milkaa'e Nehemiyaan nama iccitii isaa qabachuu beeku ture boleessa ko obboleettii ko iccitii waaqayyo gara kee fidu qabadhu dhoksaa waaqayyo gara kee fidu qabadhu yaada waaqayyo gara kee fidu qabadhu amma waaqayyo guyyaa isaa baasutti qabadhu akkas jedha sagalee waaqayyo kana nan dubbisa macaafa Nehemiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11-12 irraa ani gara Yerusaalem dhufee guyyaa 3 booddee jedha namoota muraasa nu duukaa turan wajjin alkannan ka'ee Yerusaalem keessatti akkan hojjedhuuf
wanta waaqayyo yaada koo keessa kaa'e nama tokkotti illee hin himne. Horii ishee ana yaabbadhee adeemurraa kan hafe kan biraan tokkollee ana biran turree jedha. Baay'ee nama dinqa namichi kun hubataadha. Namoota muraasa na duukaa turan wajjin halkan ka'ee Yerusaalem keessatti akkan hojjedhuuf wanta waaqayyo yaada koo keessa kaa'e. Waa'ee saba isaaf, waa'ee biyya isaaf, waa'ee lammii isaaf waan waaqayyo akka hojjetuuf isa keessa kaa'etu jira. Waaqayyo waa nama keessa kaa'a. Waa nama keessa busha. Waa nama keessa fideetu jiraachisa waaqayyo. Isa maaliin goone jedha wanta waaqayyo akkan hojjedhuuf yaada koo keessa kaa'e. Yaada koo keessa kaa'e nama tokkotti illee hin himne jedha. Hin himne nama tokkotti. Kanaaf yeroo gabaabaa gidduutti hojjetee xumuruu danda'e. Hojjetee fixuu danda'e. Hojjetee raawwachuu danda'e. Iccitii ofii qabachuun, dhoksaa ofii eeggachuun baay'ee gaarii obboloota ko. Yeroo tokkotti namoota gurguddaadha. Maqaa isaanii sirratti dha'uun nan barbaachisu namoota biyya keenyaati. Namooti gurguddaa kun gara waggaa 70-80 ta'u. Nama isa tokkotti hiriyaa isaatti dhoksaa tokkotti hima. Ilaa kana adaraa immoo nama tokkotti hin himiinii jedheetu dhoksaa itti mee darba. Namni inni sun immoo hiriyaa isaanii kan biraa argeetu ilaa kunoo abaluu akkas naan jedhee ammuma darbeetti hin jedhe. Namni inni jalqabatti himee hiriyaansaa inni namichi inni sun itti himeesi karaatti walitti dhufanii jennaan maali abaluu inni akkasitti abaluutti himatti maaloodhaa ittiin jennaan namicha achumatti dhiisee hiriyaasaa sana bira dhaqee maali namatti himiin hin jenne namatti hin dubbatiin hin jenne attamitti waan ani hiriyaa kootatii dhoksaa koo kana naa qabde dheessitti madhee attamitti darbitee kan biraatti himtaa jennaani ani qoda bukoo keetii na keessa kaa'attaa'e. Ani qoda bukoo keetii na keessa kaa'attaa qarciitii kee na keessa kaa'attaa waan ati ofii keetii qabachuu hin dandeenye waan ati ofii keetii eeggachuu hin dandeenye attamittanii ansii qabuu danda'a jedhe. Na dhibe jechi sun. Firoota koo dhoksaa ofii eeggachuun iccitii ofii qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni iccitii isaa eeggatu yerootti wanta isa keessa jiru hojjetee xumuruu danda'a waan ta'eef. Randeebi'e jecha kana namni iccitii isaa eeggatu dhoksaa isaa qabatu yerootti wanta isa keessa jiru akka Nehemiyaa hojjetee xumuruu danda'a. Iccitii ofii eeggachuu, dhoksaa ofii eeggachuu. Maariyaam haadha gooftaa keenyaa soo ilaalle. Wanta waaqayyo jireenya ishee keessatti hojjetu garaatti qabatti turte. Waan waaqayyo jireenya ishee keessatti godhu kana, waan hafuura qulqulluun jireenya ishee keessatti godhu kana garaatti qabatti turte. በልቧ ታሰላስል ነበር። አካታቲ ሙጫን ጎደችው ሸደ ቱሬ ማርያም ካታቲ እርገማን ገረሽ ዱፌ ፉሩ ቁልቁል ካታቲ ስረዱ ፈጀደሜ ድርባታቲ እቱ ጅርቱ ኡልፎፍት ዋንተ ኢሼራ አርገሜ ሱንሺ ረክኒ ኢሰሙ ደች ቱሬ አለቹ መሳቲ ካሴ ለፈት ዳለቱ አቡራ ካሴቱ ዋን አዳ ቱሬ እርገ ዳለቴስ ሙጭቸረቲ ዋንተ ባየቱ ታአቱሬ ኤጋን dubbii ishee keessatti jalqabe kana Maariyaam. Dubbiin ishee keessatti jalqabe kuni garamitti akka adeemu itti yaaddi turte. Yaadatti qabatti turte. Firoota koo wanti waaqayyo nu keessatti jalqabe inuma ta'a wanta ta'eef. Inuma raawwatama wanta ta'eef. Waaqayyo lafa nuuf ilaalaa yaadaa jiru sana inuma nu ga'a wanta ta'eef itti yaaduutu gaarii ariifannee baasuun gaarii miti. Macaafa qulqulluutu akkas jedha. Sagalee waaqayyoo kan yeroo dubbifattan isinitti tolu. Akkas jedha Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa Maariyaam yeroo Yesuus dhalates akkas jedhame dubbii waaqayyoo dubbifanneeti irraa nuuf hifa. Akkas jedha boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee itti yaaddi turtedha. Dubbii ta'aa jiru kana, dubbii hojjetamaa jiru kana, dubbii raawwatamaa jiru kana Maariyaam maal gooti turte? Garaatti qabattee itti yaaddi turtedha.
waan waaqayyo afuura qulqulluun waan waaqayyo si keessatti hojjechuu jalqabaa jiru kan gara kee fidaa jiru kan si mul'isaa jiru kan siif ibsaa jiru kan dhoksaa waaqayyo irra deddeebi'ee si hubachiisaa jiru kana akka Maariyaam garaatti qabadhu itti yaadi maa inni kun qabadhu itti yaaddi garaatti qabatti turteedha. Gadi sittanii lakkoofsa 51 irraa yommuu dubbiftan kana booddee mucichiif abbaasaaf haadhasaaf wajjin Naazreetitti deebi'e mucichi. Isaaniifis abboomamaa jiraate. Haati isaa garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee itti yaaddi turteedha. Haati isaa garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee turte. Hin qabachuu danda'u. Yeroo tokko waaqayyo waan seera uumamaan ala ta'e nu keessatti hojjeta. Waan seera uumamaan hin danda'amne nu keessatti hojjeta. Waan waaqayyo jireenya kee keessatti hojjechuu jalqabe kana mee garaa keetti qabadhu. Itti yaadi moo itti yaan Maariyaam maal gooti turte? Waan waaqayyo ishee keessatti hojjetu kana garaatti qabattee itti yaaddi turte. Kanaaf namoota waaqayyoo obboloota ko firoota ko namoota gooftaa isiniif waaqayyo keessan gidduu dhoksaan addaa kan jiru waaqayyo garatti isin adeemsisaa jiru kan qabdan meetti yaada baasaa buusaa xiinxalaa hubadhaa ilaalaa qabadhaa keessa keessanitti wanti waaqayyo jedhe hin hafuuti. Randeebi'a. Kanaaf namoota waaqayyo obboloota obboloottota firoota namoota gooftaa isiniif waaqayyo keessan gidduu dhoksaan jiru. Waaqayyo garatti isin adeemsisaa jiru tokko kan qabdan meetti yaadaa baasaatii buusaa xiinxalaa hubadhaa ilaalaa keessa keessanitti qabadhaa akka waaqayyo ariifachiisuuf kadhadhaa malee dubbachuutti hin jarjarinaa. Hiriyyaa haa ta'u abbaa haa ta'u nama garaa keessanii haa ta'u mee qabadhaa yeroo isaatti niyyuu of mul'isuuf jira waan ta'eef. Maaliif beektu diinni yeroo hundumaa lafa dhoksaan keenya jiru baruu barbaada. Yaadee bira ga'ee nurkaa baasuu barbaada. Ittiin nu miidhuudhaaf yaada waaqayyo keessaa nu baasuu barbaada. Kanamoo namoota warra jalqabaa Addaamiif Hewaan irraa baruu dandeenya. Attamitti isaan miidhe diin iccitii isaan waaqayyo isaa wajjin qaban sanatti akka isaan gadi baasan godhe. Diinni gaara hundumaa maal barbaada? Dhoksaa keenya akka nuun gadi baafnu, iccitii keenya akka nuun gadi baafnu, waan nu keessa jiru akka nuun gadi baafnee miidhamnu barbaada. Jalqaba namoota warra jalqabaa Addaamiif Hewaan irratti kana hojjetee bare waan ta'eef kana nurratti hojjechuu barbaada. Kanaaf waan waaqayyo si keessatti gochaa jiru kana qabadhu. Ofumaa dubbii kana dubbachaa jiru nama tokko ta'u nama lamaa ta'u waan waaqayyo si keessatti raawwachaa hojjechaa jiru kana yaa nama karaa peejii kanaa karaa YouTube kanaa karaa FB kana na dhaggeeffachaa jirtu mee qabadhu itti yaadi. Hin oolu ni waaqayyo jedhe. Hin hafu ni waaqayyo jedhe. Inuma raawwatama ni waaqayyo jedhe. Isa yaade sanaan biraan waaqayyo biraan sigaa. Saamsoonin fudhadhaa ilaalame Daliilaan kan isheen goote akka itti taphatamu kan isheen goote lafa dhoksaan isaa jiru bira geesse. Sossobdee achi qabdee as qabdee lafa dhoksaan isaa jiru bira geesseetu akka inni nyaatamu akka inni itti taphatamu goote akka inni iji keessaa baafamu goote. Dhoksaa kee iccitii kee qabadhu. Bushad bilchina kun dhoksaa ofii eeggachuu danda'uun egaa of eeggadhaa. Namoota mul'ata namoota abjuu namoota isiniif waaqayyo keessan gidduu dhoksaan addaa jiru
umuriin kee ijoollees ta'uu danda'a. Yoosefiin waaqayyoo saafela waggaa 17 yommuu turetii isa jalqabe abjuun addaa gara isaa dhufu mul'ata addaa gara isaa dhufu umuriin kee ijoollee ta'uu danda'a. Waggaa 17 18 keessa jiraachuu iyyuu dandeessa. Nama guddaas ta'uu dandeessu. Mee waan waaqayyo baroota keessatti gochuuf jedhu kana itti yaadimee cal jedhi. Qabadhu. Haasawutti hin ariifatin, dubbachuutti hin ariifatin, ala baasuutti hin ariifatin. Obbolootaa waaqayyo nu haa gargaaru. Warra iccitii isaanii dhoksaa isaanii qabatanii eeggatanii fiixaan ba'an galma ga'an nu haa godhu waaqayyo. Nama iccitii isaa qabatee nama dhoksaa isaa qabatee nama galma ga'u nama fiixaan ba'u si haa godhu waaqayyo obboleetti. Si haa godhu waaqayyo obboleessa. An irra deddeebiin sagalee waaqayyo naa kenne kana sitti himaa jira. Qabadhu. Umuriin kee illee ijoollee ta'uu danda'a. Wanti gara kee dhufe garuu yaada guddaa ta'uu danda'a. Mul'ata addaa ta'uu danda'a. Abjuu addaa ta'uu danda'a. Abbaa kee fi haadha kee iyyuu galuu dhiisuu danda'a. Obboloota wajjin dhalatteef iyyuu galuu dhiisuu danda'a. Qabadhu ati. Dhoksaa kee, iccitii kee, isa siif waaqayyoo kee gidduu jiru eeggadhu. Hin milkooftaa. Galma geessaa. Lafa yaadame geessaa. Maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo galmaan si haa ga'u. Waaqayyo si haa milkeessu. Waaqayyo lafa yaadeen si haa ga'u ammayyu. Waa tokkoon dhumarratti isiniif kadhadhagaa. Wanti waaqayyo jireenya keenya keessatti yaadaa jiru kun, waan waaqayyo gara keenya mul'isaa jiru, nuuf ibsaa jiru kun, iccitiin kun akka ariifatuuf, akka jarjaruuf, dafee akka ta'uuf isa kanarrattan waaqayyoon isiniif kadhadha. Sin eebbisa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ariifatee dafee jarjaree maqaa Yesuus Kiristoosiin sirratta ta'u. Inni ammati keessa jirtu kuni, lafa tamma jirtu kuni, waan itamma keessa jirtu miti kuni isa waaqayyo ilaalaa jiru sana miti. Isa waaqayyo barbaadu sana miti. Kuni karaadha. Maalaaf yaana'u? Ce'umsa kun, riqicha kun, lafa waaqayyo siif ilaalaa jiran geenye. Lafa waaqayyo si yaadaa jiru hin geenye. Lafa waaqayyo itti si barbaadu jiru kana hin geenye. Ammasitti Nehemiyaan mana mootichaa keessaa daadhii buusa ture. Yoosef mana namaa keessa ergama ture. Garuu muummicha ministeeraa nama ta'uudhaaf eegamaa ture. Maqaan isaa ulfaatu. Biyya bushuudhaaf nama eegamaa ture. Nama saba isaaf dallaa diigame deebisee ijaare seenaa sana lafaa kaasidha Nehemiyaan. Maariyaam nama addunyaadhaaf ta'u tokko nama godhattedha. Yesuus Kiristoosiin wanti waaqayyo si keessatti hojjechaa jiru, wanti waaqayyo si keessatti yaadaa jiru, wanti waaqayyo si keessatti gochaa jiru, lafa tamma jirtu kana iyyuu siit uffateera waaqayyo. Isa miti. Karaadha garuu kun. Obsi ammasitti. Danda'i. Baadhu. Furratti garuu dubbadhu. Ni waaqayyo na barbaade isa kana miti. Lafa waaqayyo naa ilaalaa jiru isa kana miti. Lafa waaqayyo ittiin naga'u barbaadu isa kana miti jedhe. Wanti waaqayyo jedhee jireenya kee keessatti, jireenya koo keessatti, jireenya keenya keessatti inuma ta'a. Waaqayyo ittiin sigaa, waaqayyo ittiin nugaa, dhoksaa kee, iccitii kee qabadhu, eeggadhu. Ammas irra deebi'een dubbadhu. Tarii umuriin kee ijoollee ta'uu danda'a. Abbaa ergaa kanaan beekon. Ansi argaan jiru. Umuriin kee ijoollee ta'uu danda'a. Karaa yuutuubii kanaas, karaa peejii kanaas, karaa FB kanaas dhaggeeffachaa kan jirtu. Yaadi waaqayyo gara kee fidu garuu guddaa ta'uu danda'a. Qabadhu. Yaa waaqayyo. Abbaa hundumaa gararraa. Abbaa hundumaa taatee maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ati sagalee nuu dhabdee hin beektu. Ati ergaa nuu dhabdee hin beektu. Ati jecha nuu dhabdee hin beektu. Yaa gooftaa torban ja'an kana moo namoota yaada addaarraa qabdu, akeeka addaarraa qabdu, sagantaa addaarraa qabdu, mul'ata addaa, abjuu addaa, yaada addaa gara isaanii fidaa jirtu wanta baroota keessatti ta'u. Yaa waaqayyo hubannaa akka isaan qabaataniif, akka isaan bishaataniif, qabachuu akka isaan danda'aniif, itti yaaduu akka isaan danda'aniif, itti dubbachaa waan jirtuuf maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo sin kadhadha. Namni kun lafati yaadde haa ga'u. Namni kun lafati yaadde haa ga'u.
namni kun lafati yaadde haa ga'u. Wantati nama kana keessatti gochuu jalqabde kun maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ariifatu. Waaqayyo abbaa ariifachiisi. Waaqayyo ilma ariifachiisi. Waaqayyo hafuura qulqulluu ariifachiisi. Mul'ata gara nama kanaa fidaa jirtu. Abjuu gara nama kanaa fidaa jirtu. Yaada gara nama kanaa fidaa jirtu. Hallelujah. Wanta nama kana keessatti jalqabdee jirtu kana yaa Waaqayyo gara wanta barbaadaa jirtu sanaatti maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan ariifate haa ta'u. Ariifatee haa raawwatamu. Ariifatee haa ta'u. Ariifatee fiixaan haa ba'u. Yaa Waaqayyo karaa jalqabde sanaan ati nu ga'i. Hallelujah. Wantati nama kana keessatti jalqabde fiixaan haa ba'u. Galma haa ga'u. Hojiirra haa oolu. Waaqayyo gaaf tokko warra dhugaa waliif ba'an nu godhadhu. Umuriin ijoollee ta'uu danda'a yaa gooftaa ko. Umuriidhaan xinnoo ta'uu danda'a yaa gooftaa ko. Yaadati gara isaa fidaa jirtu, yaadati gara ishee fidaa jirtu garuu adda ta'uu danda'a. Adaraa bisheessi nama kana. Bisheessi akka yaa Waaqayyo Yoosef ariifatee dubbatee akka itti hin miidhamne, akka Nehemiyaa qabachuu akka danda'u, akka Maariyaam itti yaadu garaatti garaa isheetti qabachuu akka dandeessuuf ati gargaari. Kana waan gootuuf maqaan kee ulfaatu. Namoota toora kanarra galanii jiran karaa peejii kanaa, karaa FB kanaa, karaa YouTube kanaa kadhata kan barbaadaniif sin kadhaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee waaqarraa isaaniif haa ka'u. Irreen kee isaaniif haa diriiru. Ilaa amma lafa isaan jiranitti yaa Waaqayyo ati isaan qaqqabadhu. Hidhaan kamiyyuu irraa haa hiikamu. Imimmaan kamiyyuu irraa haa haqamu. Gaaffiin kamiyyuu deebii haa argatu. Dhibeen kamiyyuu humna maqaa kee keessa jiruun qaama isaanii gadhiisee kan adeeme haa ta'u. Kanarratti Waaqayyo warra siin jedhaniif ati ga'i, ati mil'adhu, ati yaadadhu. Yaa Waaqayyo warra si amanatan kana, warra si abdatan kana, warra sirratti of gatan kana hin yeellaasisiin, hin qaanessin, hin salphisiin. Bira gori yaa Waaqayyo. Ani sii jira jedhi. Ani sii jira jedhi yaa gooftaa. Ani siin dhaabadha. Ani siin dubbadha. Ani sirran dhufattiin jechuun jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee yeroo kana nutti dubbatteef maqaan kee haa ulfaatu. Waa'ee obboleessa keenya faarfataa addisuuf si haa galatu. Waa'ee qomoof si haa galatu. Waa'ee dhamanaa koof, waa'ee ijoollee koof si haa galatu. Anaafis innati jette haa ta'u. Innati dubbatte ta'u. Inniti nutti himte haa ta'u. Kan nu lolu hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Adaraarras yaa Waaqayyo si kadhanna waa'ee biyya keenya. Biyya keenya kanaaf harka kee ol kaasi. Irree kee ol kaasi. Yaa Waaqayyo gooftaa waan nu jalaa dhukkubfate hundumaatti nuu fayyisi. Siyaasa isaa fayyisi. Ekonoomii isaa fayyisi. Hawaasa isaa fayyisi. Yaa Waaqayyo araaraan biyya keenya ati yaadadhu. Wanta ta'u hundumaa keessa harki kee nuuf haa galu, nuuf haa seenu. Bara kana keessattis ati nu wajjiniin ta'i. Sagantaa keenya roobii qabnu keessatti argame. Ati irratti ulfaadhu. Sagalee nuuf laadhu. Sagalee kanaan namoonni baay'een fayyanii hiikamanii gargaaramanii waan afaniif maqaan kee haa ulfaatu. Nati jette numa ta'a. Niti dubbatte numa ta'a. Niti nutti himte numa ta'a. Hafuurri qulqulluun wanta jireenya isaa keessatti jalqabe inuma raawwatama. Galanni siif haa ta'u. Si haa galatu waan nuu kadhatamteef, yeroo hundumaa waan nuu kadhatamtuuf isa si kadhanne garas gootee garaa keenya keessa keenya waan gammachiistuuf eebbifame. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Citii kee eeggadhu. Dhoksaa kee qabadhu. Waan Waaqayyo jedhe inuma raawwatama. Amma immoo lubni akkas jedhee haa eebbisu waan jedhuuf akka lubaatti eebba kanan isin eebbisa. Karaa keessaniif harka keessan amanaa gara Waaqayyotti ol kaasaa. Nama nana Waaqayyo si haa eebbisu, si haa eegu. Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu, sitti isaa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keetti deebisu lafati jirtutti ammaa kaasee hamma bara baraatti nagaasaa ol waaqarraa sirratti dhangalaasu siif haa laatu. Maqaa Waaqayyo kan abbaatti, kan ilma isaa, kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Eebbifamaa, eebbaaf ta'aa. Anaafis mana koofis naa kadhadhaa, isiniifan kadhadhaa. Torban dhuftu wal arginaa. Torban gaarii. Shalom.